Waajjirri barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa galmaan gahiinsa dijitaalaayizeeshinii irratti qaamolee qooda fudhattoota barnootaaf leenjii hubannoo cimsuu kenne. Mootummaan jijjiiramaa naannoo Oromiyaa galma dhalootaa saayinsii fi teekinooloojiin dorgomaa ta'e uumuu qabate milkeessuuf seektara barnootaa irratti hojiiwwan gurguddoo hojjechuu irratti argama. Hojiileen kunneen gama tokkoon cabiinsa sirna barnootaa kaleessarraa dhaalame bayyanachiisuu yoo ta'u, gama biraan barnoota dhaqqabamaa fi qulqullina qabu lammiilee biraan ga'uu dhaloota dorgomaa uumuudha. Bu'uuruma kanaan waajjirri barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa imala jijjiiramaa barnootaa galmaan ga'uuf qaamolee qooda fudhattoota barnootaa waliin hojiilee fakkeenyummaa gaarii qaban hojjechaa kan jiru yoo ta'u, guyyaa kanas waajjirichi ragaa barnootaa dijitaalessuu itoo koodars waraqaa eenyummaa biyyaalessaa yookaan naashinaal ID e-learningii fi mata dureewwan biroo irratti daayirektaroota manneen barnootaa, ogeessota barnootaa sadarkaa magaalaa, suuparvaayizaroota fi itti gaafatamtoota manneen barnootaa sadarkaa kutaa magaalaa jiraniif leenjii hubannoo cimsuu marsaa lammaffaaf kennee jira. Itti gaafatamaan waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Darajee Tasfaayee barnoonni bu'uura guddina dinagdee siyaasaa hawaasummaa fi madda qaroominaa biyya tokkooti jedhanii damee barnootaa dijitaalessuun qulqullina barnootaa galmaan ga'uuf qooda olaanaa qaba jedhan. Barri keessa jirru bara dijitaalaayizeeshiniiti. Bara kana keessatti immoo seektarri immoo dursees deemuu qabu barnoota jecha wanti hunduu teekinooloojiinis kan dhufuu danda'u barnootaan waan ta'eef nus har'a qofaa miti kanaan duras baay'eetti deemnee sistemni barnootaa kun gara dijitaalaatti dhufuu qaba kan jedhuun biiroon barnootaa keenyas bara kana kallattii qabate keessattuu odeeffannoon hoggansa barnoota waliigalaa ragaan barnootaa odeeffannoon barnootaa jiru hunduu gara dijitaalaayizeeshiniitti deemuu qabaa jedhamee biiroon keenyas bara kana kallattii qabate. Kanaan dura maanuwaalii hojjetamaa ture, xalayaadhaan kan hojjetamaa ture. Bara kana immoo keessattuu educational management information system kan jedhu ragaan odeeffannoo barnootaa kun bara kana gara dijitaalaatti akka dhufuuf baay'eetti deemameera jechuudha. Akka magaalichaatti manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa 477 keessatti ragaan barnoota barattootaa, barsiisotaa fi manneen barnootaa guutumatti gara dijitaalaayizeeshiniitti fiduuf irratti hojjetamaa jira. Kanaaf immoo leenjiin marsaa lammaffaa kennamaafii jira jedhan. Keessattuu ragaan barnootaa, ragaan barattootaa, ragaan barsiisaa, odeeffannoo waliigala mana barumsaa keessa jiru gara dijitaalaayizeeshiniitti akka dhufuudha. Kanaaf kun ammoo ka'umsi isaa bara kana ragaan kun sistemni kun duraan kan guutamaa ture sadarkaa magaalaa qofarratti ture. Amma immoo manuma barumsaa irratti maddi odeeffannoo calqabaa mana barumsaa waan ta'eef ragaan kun manuma barumsaa irraa ka'ee dijitaalaayizd akka ta'uuf hojiin hojjetamaa ture. Kana qofaa miti faasilitiin mana barumsaas raguma kanarratti guutamaa jechuudha. Odeeffannoon mana barumsaa sana waan hundaan ibsuu danda'u gara dijitaalaatti dhufee booda mana barumsaa sun maaltu hanqatee maaltu guutee kan jedhullee siistamuma kanarraa fudhatamee mana barumsaa saniif deeggarsa barbaachisu gochuufis gahomsuufis dhimma xiyyeeffannaa barbaadu waan ta'eef keessattuu dhimmi ragaa barnoota waliigalaa dijitaalaayisuudha baay'ee xiyyeeffannaa itti kennamee deemamaa waan tureef nus akkaataan itti deemamaa ture garaagarummaa waan qabuuf mana barumsaaf mana barumsaatti kutaa magaalaa fi kutaa magaalaa jidduutti garaagarummaa waan qabuuf isa sana immoo irra deebinee leenjisnee toora xiyyeeffannootis godhatanii hunduu nus akka hoggansaatti dhimmi ragaa odeeffannoo barnootaa gara dijitaalaayizeeshiniitti fiduu kana hogganuu qabnaa, xiyyeeffannaa addaatiin deeggaruu qabnaa kan jedhuun leenjiin kun arraas irra deebi'amee akka kennamu kan taasifamee fi kunis qaamni leenjii kanarratti hirmaachuu qabu hoggansi barnootaa kutaa magaalaa irraa qabnu suuparvaayizaroonni keenya, ogeeyyii waajjira barnootaa keenya, gadi bu'ees immoo daayirekteeronni manneen barnootaa kan bu'uura boruurraa kaasee sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa kan mootummaas kan dhuunfaas odeeffannoon kun deemee siistamni barnoota tokkuma waan ta'eef leenjiin kun qaama kanaaf irra deebi'amee hubannoo qofaa miti irra deebiidhaan immoo toora xiyyeeffannaatis godhanii xiyyeeffannaa addaatis itti kennanii raawwachuu akka qabaniif leenjii kana hubannoo kana irra deebinee kan kennu nuuf jechaadha. Kantiibaan itti aanaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi qindeessaan damee hawaasummaa Bonigaatuu mootummaa ergaa dabarsaniin manneen barnootaa keessatti sochiin baruu fi barsiisuu karaa milkaa'ina qabuun gaggeeffamaa jiraatus ammas fiixan ba'umsa irratti hanqinni jiraachuu dubbatan. Waa hunda raawwannee miti. Darbiinsa keenyatti kutaa jaalaallu kutaa 8 gaafa laallu fooyya'aa ta'uu malee kutaa 12ffaa irratti illee kufaatii guddaa keessa jirra jechuudha yoo ilaallutti. Akka biyyaatti akka naannootti wal madaalchisee yoo ilaallu fooyyee ta'uu danda'a.
akka magaalatti garuu gaafa laallu immoo baay'ee gadaanaadha. Ammallee hojii guddaa nu gaafata jechuudha. Hojii guddaa nu gaafata waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannaa addaatiin nu ilaalle gaariidha. Addunyaa yeroo ammaa teeknooloojii keessa jirti kan jedhan obbo Nigaatuun manneen barnootaa kamuu dijitaalaayizeeshinii waliin tarkaanfachuun ragaa barnootaa waraqaa irraa bilisa gochuun xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhan. Addunyaan teeknooloojii keessa jirti walii galatti. Waraqaa fi humni namaa adda bahatee jira. Reefus pirezenteeshinii isinii dhiyaate kana giddu galeessa godhameeti. Tajaajiloonni nuti manneen barnootaa keessatti kenninu waraqaa irraa bilisa ta'uu qaba, dijitaal ta'uu qaba jechuudha. Tokkoffaa irratti kan qabachuu qabna. Dijitaala ta'uu qaba. Isa kanaaf immoo sagantaan taaqaa'oo jira, teeknooloojiin jira, magaalarraa, kutaa magaalarraa deeggarsa ogummaa kennuu danda'an waan qabnu shaakaluu qabna waan ta'eef kana giddu galeessa goonee qormaanni qorru, roostarri nu hojjennu, dookumentii ragaa nuti kan barattoota manneen barnoota keessatti galmeessinu dijitaala fi dijitaala ta'uu qaba jechuudha. Abraatiin manneen barnootaa kamuu inisheetivii barnootaa cimsuu, nageenyummaa manneen barnootaa eeguu, mana barnootaa moodela taasisuu, deeggarsa barataa cimsuu, gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa cimsuu, itoo koodarsii fi naashinaal aayidii yeroo jedhame keessatti manneen barnootaa hojiirra oolchuu akka qabanis kallattii kaan keessatti ibsanii jiru. Manneen barnoota keenya iddoo dandeettiin ogummaan itti ijaaramu qofa osoo hin taane iddoo oomisha inisheetivii ta'uu qaba waan ta'eef hojiin jalqabame lakkoofsan xiqqaa ta'us manneen barnoota hunda keessatti bal'achuu qaba waan ta'eef barsiisan kun immoo madda diinagdee ta'uu qaba jechuudha. Diinagdee maddisiisuu qaba. Kana yoo ta'e qofa jireenya ofii kan injifachuu danda'a. Jiraata magaalaa ta'e ogummaa lamaa fi lamaa ol qabaachuu qaba. Lamaa fi lamaa ol. Fudhattoonni leenjichaa gama isaaniitiin leenjii fudhatan guutumatti hojiirra oolchuuf kutannoo olaanaa qabaachuus ni dubbatu. Hanga dhaloonni nu harka jirutti ragaa dhaloota sanaa qindeessinee seeraan kaa'uun gahee keenya waan taateef kun itti gaafatamummaa seeraa fi seenaatis qaba waan taateef dura bu'aan mana barnootaa kamiyyuu baay'ee ragaan kun ogeessa ICT ta'uus hin barbaachisu. Bilbila kee qofaadhaan hojjechuu waan dandeessuudha jechuudha. Kanaaf ragaa kana qindeessanii hojjetanii ispeeshaalii magaalaa ismaartii taate keessa jirra. Bifa magaalaa keenyaatiin ragaan keenyaas ismaartii akka ta'uudhaaf akka hojjetan gamanuma dhaamsa koo dabarsuun barbaada jechuudha. Yeroonis yeroo dijitaalaayizeeshiniiti. Isa kanammoo akkuma bulchiinsi magaalaa Adaamaa isa kana ragaa barsiisota barattoota hundumasaa kanatti akka fayyadamnu leenjiin nuu kennamaa jira. Leenjiin kun immoo kan nuu kenname ragaa dhugaa ta'e akka qabannuuf barattootas barsiisas ragaan isaanii dogoggora osoo hin ta'in isa sirri umuriis ta'e maqaa abbaa, maqaa barataa, maqaa hanga akaakayyuu hundumasaa waan barataa sana ilaallatu hunduma ragaa kanaan akka qabannuuf baay'ee kan nu gargaaru. Maaliif yeroo illee qusata takka achirratti barraa'ee xumurame taanan achumarra laalta ragaa nama kamiitu waan ta'eef baay'ee gaariidha. Leenjichaan baay'ee natti tole, ittis hojjannee jirra. Ammas immoo xumurachuu geenye baay'ee illee miti kan nu hafee jechuudha.